ميقاتي شيء مارجو ولا فوت نفرق يو بيجنا كاركا إدارة نو نتارك كذي سجدي سودانو بيجي hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك गाजना गसा में मुबारक في बिलबिल में अनोरमा यला कासु दिदेसिया लाइन कासा सगले का बिल्सी बर्बादा जरमना बिल्तुती यदी थी Deeggar saajetta. Obsaadho wanko kan maal koonaan dhuguma Deeggar mana asli saayitiin kaa'amee ramti biftu. mana asliititti jenne garuu yaa akkasitti irratti murteessuu adiisnu malee nuti ergaa abbaan jiraatanii bakka kamittuu agargaarama waanan isaan akkasitti jabaa ta'anii nu fuuldura dhaabbachuu isaaniidha. Abbaa koo haadha koo waan isinitti himu tokko na dhaggeeffadhaa isin amma sa'aatii gadditanii miti. Akka gaddaatti nutti dhaga'ame garuu sa'aatii gadditan odoo hin ta'in sa'aatii sirriitti jajjabaattani. Maaliif akka ta'e beektu na dhaga'artu miti? Sa'aatii sirriitti jabaattani mikinaatu isinii mucaan keessan reeffi isaa isin bira hin jiru guyyaa ormaa jira. Kanarratti immoo kan nu gargaaruu danda'u isinii. Isin amma akka namni isin jalaa boqotetti odoo hin ta'in akka nama jabaa wayinuu ta'a. Maaliif amma reeffa isaa obbiraan geechanitti hinuma nuu jabaatu sirrumatti jabaa wayinuu taatu. Sanaafuu rabbi immoo jajjabina isaa isin haa kennu. Jabaadhaa innus immoo asiin amma dandeenyu faana jirraa. Isin immoo sirriitti jabaa nu ta'a. Sirriitti abbaan jabaa haadha jabaa nu ta'a. Isti warri koomentii isinii miti kan qoxaaxaru. Dhaggee bilbilteefi. رفع جرات من ده أما تنور بابا يو خيرات كنا ماركين تروح تسيتي وتوين في هو يوري مسيت بابا تقول ولا جنان بابا سلكي سواجه چانجرو أتسا كدين تنور رابع هل كان رفع جرات من ده ما سلكين كاس تلگرامي سا تو قوة ما بر انتني سا چاق واتسابي تو قوة ما جرا نرى چوفي Menagge itti deddeebisee yaalaan jira haadha manaa Mubaarak ishee biraatti lakkoofsa qabaa yoo narraa kaaste isheetti bilbilaa jira okay mee bilbiliif gobos Warri deeggar sojettan deeggarsi murtaa garuu deeggaramee qarshiin argamee Isi yaala kan dafanii mikinaatu ishiin asirra teessee koomentii lafa laftu odoo ol bahi birri shan gargaari jetteeni saantima takkan baasu midira liqimqaan qoshaashadhaan as jala afaan bantu. Otuma ilma namaa ta'e namaaf hin gaddu jajjabina namaa ta'uu malee akkas ta'e akka nuti sii miti mana keetti kan na tokko tattare waa'ee biiftuu dhiisamu. Zimini kees baa'u bar. Biiftuu sin dhageessiyaa. Waa'ee biiftuu miidhamee kana dhufu. بيفتو أتي كومنتي tokko isheen dubbisiina ta'aa barreessan. wanta jettes immoo sirriidha maaliif abbootiin keenya Kun sammuu doomadha maal beekun beekan ibsanaaf. rabbi sina jajjabeessu maaliif kanumayyuu jabaadha dhugaa rabbi maaliif waan honnee nama cabsuudha nanneen keessoo kootti nan qabbanaa itti callise maaliif namni tokko yoo dhukkubsatee mana yaalaa dhaqanii maal jedhanii rakkoo meeqa dabarsanii yoo jedhe umaan jedhuyyuu wanta akkasii manaa bahee immoo yeroo wanta akkasii nama mudatu baay'ee nama cabsa dhugaa rabbi. Biiftuu buusaa jedhu mana cufee bahu. Abbooti koomentiin dubbisinii dhiisi. Biiftuudha. Koomentii banaan dubbisii biiftuudha. Nuti ko ani amma akkama daawwatu koomentii ilaalaa jiru. Hamza. Oh, Hamza. Ilakki goono. Koomentii dhiisi cufee. Ya nama jabaa haa ta'anu. Bakka buumaa hin argamne namni bakka buumaa fudhatu hin argamne Hamza. In argamne baaba Nuraddiin fi Mubaarak Musammaa barbaadarra sheeritti nu godhaa jechaan irra. Gootanu dhiifamaa wajjin amma jarri dhufanutti fakkeenyaaf haatiniif abbaanii waan nu godhanu isa kana guddataan illee hin beeka sirriitti itti haimu waan achi raawwatamu waraqaa raawwatamu waan mirkaneeffamee haadhaaf abbaa ta'uudhaan
ragaa jedhaa kana akka qopheessanu suna xumuramu achii booddee immoo jarri kunis sa'aatii ammaa kana halkan gastiirra bulus waan ta'eef rafuunis hin mala xinnootu sa'aatii booda irra deebiidhaan manni banamee jarri kun dhufanii gaariidhaan jedha. Amma kanatti waa'ee kaadhaaf abbaanii waa'ee bakka bu'aa kanatu xumuramii gaarii natti fakkaata. Biiftuu amma nama fudhatu takkaasee namni bakka bu'umsa fudhatu normaalee nuti qopheessaa jirra jechaadha achuma Dubaayiidha. Nama qopheessaa jirra waan ta'eef isaan immoo ammaan tana boqonnaa irra jiru. Innaa isaan kaan isaaniin hin galchina jechaadha. Gastiirra hin galchina. Galchiirra galchinee waan jiru isaanis akka isaanii yaada kaasan hin goona jechaadha. Okay, ati dhaggeeffadhu siin hima. Silkii kee chaarjarii guuttadhu. Yoomuma waayifaan illee sin dide daata biyaas silkii akkaawuntii fooloorsii 2,000 ol qabu akkaawuntii 3 qopheeffadha. Maaliifi gisee tokko seexanni gaafa nama qabsu akkaawuntiin si qaba. Gaafa seexanni sitti kaatu jechuudha. Kun immoo silkii 2 qopheeffadha. Yoo tokko sin dide tokkoon qayyartanii galtu waan ta'eef jechuudha. Chaarjarii keessan guuttadha, daata keessan bareechaa hidhadha. Kazaa booda nu immoo waan jiru ittuma deemna. Mubarakis tarii amma halkan guutuu gastiirra bulee. Biifoo. Isaan nama bakka bu'ummaa argannaani. Piroosisii maal gaafataree wanti isaan barbaadamu hin jiru. Bakka bu'ummaa argannaan kan Duubaayi. Nama argattaniittu isin roobsan. Namni hin jira bakka namni hin jira waan ta'eef achi. Namni bakka bu'ee waan kana isin cina dhaabbatee waan nu deeggaruu qabu waan hojjechuu qabu namni hojjetu nama qopheessineerra nuti. Uumiti isaan. Afaan biyya kanaa beeka namichi. Afaan biyya kanaa. Hin beeka. Naani mattaawaqaa keessaanis ni fayyadaganiiti. Wanti isaan gaafatu hin jiru. Wanti mubeefaa nurra difaa wanti gaafatu hin jiru. Waan biyya keessaa xumurama. Kanaan booda immoo isaan tajjiraatti deema rakkoon qabu. Isaan immoo mubeefaa immoo akka madii dhaabatan hin goona. Safuu koomentii bani koomentii safuu. Nagee nuti amma kan barbaadaa jirru karaan ijoollee tanaatiin bakka bu'ummaa barbaaduudhaaf erga namni bakka bu'ummaa qabaatu argatan jiraatan nama sana asirra nuufidha. Nuti ammoo waan silaa nama san barbaachisu waan namni sun wajjin silaa namni sun barbaadu bira buunachi wantummaa nama biraa barbaadnu hin jiru. Mubaarak yoo taate boodallee barbaadnee fiduu dandeenya. Bakka bu'ummaa namni jiraatu yoo ta'e nama sana asirra nuufidha waan inni na cinaa dhaabbadhaa jedhee cinaa dhaabbataa jajjabeessaa deemna jechuudha. Boosaa koomentii bani. Kanumatu salphaadhas kun salphaadhas wanta maatii gargaaramuu qabu rakkoon qabu karaa biyya keessaa nuti gargaaruu dandeenya. Yoo isaan achi gandarraa baafatanii gandarraa yoo isaan fidatanii asitti immoo bootaa dhibeetti gargaaruu dandeenya rakkoon hin jiru. Amma maabaraa guddaa ta'ee waliin nama sarjaa ta'e rakkoon qabu inni kun. Roobsan itti bilbila bakka jara warra Roobsaa namicha boota bu'uu danda'utti nu bilbili. Eeyyeno isa bilbilaa waama. Ani ko silumayyuu gaa asmarraa gargaarsa fakkaate malee salphaadha wanni kun. Ay bakka Biiftuu mucaadhaaf bilbilaa jiru. Bilbilamaa jira waan ta'eef bilbilamee akka inni gastii galuun goona. Yeroo inni gastii galu isinitti nima namicha walqabsiisanii. Haa ta'u wayyee. Bilbilanii fi dursa. Uummata ammas ta'uu dandeessanii sheerii godhaa namoota jabaa nama lamaan tokko barbaade jallisaama sheerii godhaa nama yaada dabalataa jajjabina namaaf laatuchi keessatti nama barbaachisa. Sheerii godhaati uummata yoo dandeessan waama. Vaayiraalii takka wanta akka gadi hin bubbusan. Akkas godhaa. Laayivii riikardi godhaati poost godhaa. Nama hedduu bira ga'uu qaba. Giiftoroota gurguddoon jiru kan Oromoo bira ga'uu qaba. Gargaarsi namoota warra biyya alaa bira yoo ga'e gargaarsa kan argannu. Annaa warri dandeessan as keessa warri jirtan sheer godhaa laayivii kana riikardi godhaati poost godhaa. Annaa akkas gooneetu wal gargaarre bareedaadha. Abbaa faadhaaf finneerra kunoo abbaa faadhaaf jennaan finneerra kunoo laayivii agarsiisaa jirra. Riikardi godhaa poost godhaa warri gargaaruu hin dandeenye. Dammee moo dammaadha. Ijoolleen riikardii as jala jirtan riikardi godhaaf waraabaa. Asumaan immoo isinillee akkaawuntii keessanillee maxxansaa. Gisee tokko isinillee dubbadhaa ijoollee isiniif haa maxxansanii. Akkuma sana ijoolleen nu caalaa warra nu jala jiru kanatu jajjabina qaba. Isaantu amma hoo kana waan inni asirratti haasofnu kun muuluun poostotamee jira. Maaliif isaanii ana caalaa amma lamsaalee Biiftuu caalaa isaantu irra sin deeggara. Sanaafuu dubbadhaa too. Innaa Biiftuu murtaa'uu qaba guyyaan amma isaan itti gargaaraman. Murtaa'ee asiliifaanas ati jirama laayivii keerra yeroo geemii taphattu si argeen ture. Asiliifaan odeessiteetta tole jedhee ture.
amma garuu guyyaan hin murtoone amurtaa'uti otoo godhame ta'uu yeroo gabaabaatu tolme bareedaadha. Maa fudhate san nuuf fiduu dandeessanii asirratti kan mana asli deeggarsa rakkoo hin qabu mana kanattis sanis rakkinna hin qabu sun waa'ee deeggarsaatti wal qabata waa'ee amma bakka bu'ummaa kana mucaan kun fudhatee kanan na barbaachisa jedhee isinillee qalbii takkaa dhaatiin mucaan sunillee waan san raawwachuudha mucaa san nuuf fiduu dandeessanii hawaasni jiru kun waa dhaga'uu barbaada. Anamma akka yaada gootti namni yaada garaagaraa qaba akka gootanu warri biyya keessaa xalayaa isaanii akka barreeffatan yeroon gargaarsaa qaba. Mucaan inni bakka bu'umsa itti kennama jedhan immoo paaspoortii akka inni erguuf jechuun waan hunduu yeroo tokko godhamu waan ta'eef jechuudha. Isaanii isteeppii deemanii yeroo gargaarsa isaatii qaba. Isaan immoo ammasitti dhaqanii gandarraa xalayaa isaanii haa barreeffatanii deemsitti deemuu qabaa jechuudha. Guddataa wanti kun amma waa hedduu barbaachisanii beektaa atillee namni waan kana hojjetu waa barbaachisa waan kana gochuudhaaf nama waan san raawwatuti maassi barbaachisa jennee yoo gaafanne barbaachisu akka isaan illee marteettini wanti kun takiiran taane asirra dhufee kallattii kana waan kana na barbaachisa hoo jedhama maatiin kun biyya jira nama kana nuti illee yaadnee hordofuu qabna nama kanallee beeknee nama dhimma kana raawwatu waan barbaachisu waan kana barbaachisa waan jedhee irraa fudhanne barbaachisu. Namichi eenyudha? Reenuu fiduu dandeessanii rooba mee nutti dubbadhu gisee tokko. Biiftuu. Ooyye. Nama sanaaf bilbilaa jira bartee amma reeffan mana galaa jira dee naannoo waajjira poolisiitii gara manaatti galaa jira dee kanaaf sanaa obsaam nama akka jedhu kaasee bartee kan bilbilee fi kaane amma kanaaf dhiyeessina jecha. Baakorraadha. Laas. Baakorraan achi isa Dubaay jecha. Tole. Dubaay isa bakka bu'isu. Silan turre abbaa faati warra kanadha. Waan dubbatan yoo qabaatan immoo dubbatanii biiftuu abbaa faati. Anillee jedheen. Nama dhibba jaha bichaa jira amma nama 2,000 jira amma maatiin akka dubbataniif carraa kenname. Kaameraa ittis kaatoo ijoolleen illee waraabanii haasofsanii. Roobsanii miti abbaan silkii itti butiiti. Kaameraa suuraa. Maatiin haa dubbatan. Uummanni dhaga'uu barbaada. Dabaree dubbatan abbaa. Mucaan koo deemee ji'aa fi torban sadiidha. Waan deemee illee itti boqotee hin qabu. Warri harmee illee qabdan, warri obbolaallee qabdan deeggarsa gootanii reeffa mucaa koo akkasiin naa galchita. Ijaarsi qaba. Torban sadan saatti kan akkas ta'e kamisuma taateen kun isa mudate bas Maya semua orang yang biasa Robson networkii keessa reessi. Networkii qabdame networkiin keessan hin jiru. Networkii sirreessi Robson. Ilaa kunoo amma irratee jira. Kunoo amma bakka akkasumatti teessisi bilkee keewu akkasuma godhi bakka. Mucaan koo hojii kanaaf jijjiiramee jijjiireensis gargaara jedhee erga biyyaa ba'ee ji'aaf turtii isaati kamisa gaddaa jechuudha. Taateen kun immoo kun isa mudate egaa haalli namaa dhalate akkattis duutus akkattis guddattus hin beekamu. Kun immoo isinis hin mudatiin namoota kana dhaggeeffatan hunda mudatiin wanta baay'ee isaan jedhu ammuma humna keessanii akkuma amma jalqabdanitti ana miti kan sin kakaase rabbi sin kakaase akkuma rabbi sin kakaase galma sin geessisee reeffa mucaa koo biyyatti akkanaa deebistan
warri biyya keessaas warri biyya alaas jeen sin gaafadha. Ammatti cicceen taa'aa ture. Xinnumam na dhagaama malee ammatti ammaree fi mucaa koo manaa bahutti waan tokko hin bahu jeen taa'aa jira. Mana ormaa baqa'ee taa'aa jira yeroo mana koomiti mana ormaa baqa'ee taa'aa ture ammatti jechuudha. Namni natti deddeebi'aa jira jechuudha. Amman dandee cimsuuf jeen mana ormaatti baqa'ee taa'aa jira. Mana jireenyaa koomiti kan hin jiru jechuudha. Namni natti deddeebi'aa jira jechuudha. Akki reeffi mucaa koo biyya naaf haa gadu gaafa naa dirmantu jeeni akkan baqa'ee taa'u amma jechuudha. Nama isin jecha barbaada galatoomaa. Hundaafuu argitanitti jajjabina hawwinaga maatii hundaaf. Guyyaa waan irraa keessa miira keessa barbaadu amma danda'ametti akkuma calqabdanitti Wai, neetwoorkii isaaniitu rakkisaara. Naannicha baakoo rakkisa kanaaf. Roobsan daataa diinidha cheekii godhime daataa kee cufii bane. Daataa kee cufii bane yaa. Ashiitti buti oddooma tokko kaayeti. Oddooma tokko bakka achi sosaasi silkii kee bakkuma amma keessa kana kaayi. Innoo isaan amma akka barbaadanitti dhaamsa keessan dabarfadhaa. Maaliif hawaasni achi jala jiru kun illee sinirraa. Yoo dhageenyu caalaa ana lafa laftu tana caalaa sin jecha tokko dubbattan amanu. Mikinaatu sinaadhaaf abbaadha. Dhugaa dubbannoo ta'e ani erga kaleessatti mucaa hin beeku ana. Obboleessa koollee miti. Ilma Oromoo ta'uudhaan bichaa dhugaa rabbiyaa namni rakkamii keessa akkan jiru ana bichaa beeka. Isin gaafa dubbattan immoo amileen keenya illee tuqamu nutti illee dhaga'amu. Uummanni as jala jiran kun garuu sinii hubatu. Sinii hubatu. Imboo hungadduu mucaan keessanillee akka gaarii gargaaramee gaafa reeffasaa boolloo keessa geechifattan akka barbaaddan ta'a. Ammasitti garuu of jajjabeessa kana siniin jedhe durallee kanumaafas siniin jedhe. Akkuma sin jettan akkuma manaa baqattanii jirtan ammallee baqattaniituma mucaa keessan galfachuu qabdu jajjabinni dirqama siniif. Dirqama keessanii akka jiruutitti jajjabaattanii mucaa kana galfachuu qabdu. Sanaafin durallee jedhee gaayis uummanni koomentii naa hubachuu dadhabdan malee ammallee sana irra deebi'een jedha. Sababni isaa isaan amma waan baay'eedhaan nu deeggaruu danda'u. Nu birrii bichaadha yoo deeggarre mucaan galuu hin danda'u. Sana isinii galee uummanni keenya xiqqoo nama hubachuu irratti rakkina qabdu. Inni sunillee ani isinitti illee hin qabamu. Waan argamudha kun amanuu bakka amanuun anuma jirudha. Waan argamudha kun abbaafaati. Falmataa gulummaadha. Abbaan gulummaadha. Kunu itti maa jira. Na komentii negatiivitee hin barreessinaashi. Waan akkasii irratti immoo komentii negatiivitee barreessuun barbaachisaan itti hin fakkaatu. Yaada tokko amman bu'an yaada tokko burqisiisee akkuma jechuun namni as jala taa'ee dubbachaa jira miti namni ammas jala taa'ee nan gargaara jedhu kuni akkaawuntiin otoo maxxansamee otoo gargaaruu jammaranii min chigirallo. Hin gargaara jedhamee as jala taa'ee gargaarsi boodas ni jira garuu ammas otoo eegalamee akkaawuntiin isaanii otoo maxxansamee fi rakkina qabaa biiftu. Rakkina qaba yaa'u abzaati hin beekta deeggarsa keessa ijoolleen turre kun bataam itti beeknaa. Otoo nama akkaawuntii isaanii maxxansee asitti birrii 10,000 yoo galchan jarri kun mana biiftootatti hin gargaaramne jedhu. Si galee boruu akka isaan nama biraa deemanii hin gargaaramne karaatti cufa. Andammoo akka isaanitti karaan cufamu hin barbaadu. Akka isaan sirriitti deeggaraman hin barbaada. Sanaafuu oola nama akkaawuntii isaanii maxxanse zim jedheetuma asitti bacabbace jarri seeraan hin gargaaraman. Animmoo isaan gargaaramuu hin barbaada. Isaan akka maalan nama galchaa jiru kun eenyudha? Fayyaan qabdan eenyu? Galchina nama. Hin buusu hin galchitu. Roobsan neetworkii sirreessi ishii sirrii miti neetworkiin kee edda diinamaatti sirreessi. Roobsan neetworkii sirreessi. Itti butimee faazar itti buti xiqqoo. Bakka. Akkaawuntii dubbatadha. Akkaawuntii haa dubbatadha. Rakkina hin qabu biiftu. Akkaawuntii himadha. Akkaawuntii namni gargaaruu fedhu haa fedhu. Garuu gargaarsi guddaa ganaadha. Ganaa sa'aatiin qabamee yeroon qabamee gargaara waan ta'eef ammaaf garuu akkaawuntii callisaa himadha rakkina hin qabu.
No, 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 no. Beeftuu na dhaggeeffadha. Amma waan dursu haa hojjetamu. Beellama qabaatii isaan deemanii ganda xalayaa haa barreeffatanii yeroo deeggarsaa beellama qabaa sa'aatii qabaa. Amma garuu waan dursuu qabu haa durfatanii haala haa mijeeffatanii. Amma miti maalantinii kan ta'uu qabu jechuudha. Waan hojjechuu otoo qabnu teenyee yeroo gubuu hin qabnu jarri kun yeroo gubuu hin qabanii ka'anii ganda haa dhaqanii xalayaa barreeffatanii. Namni bakka isaanii bu'u immoo durbaa hin jiru yoo ta'e nuti nama hin dubbisnaaf rakkoon qabu namni naa bilbilillee jira. Yoo argatan rakkoon qabu namni sun paaspoortii haa erguu fi dhimma sana itti hafuufani amma guyyaa sa'aatii namicha mana galu jedhe ka namichi mana galee too isa wajjin haasofnee nullee waan jirru hubannee akkasitti adda galanneeti. Akkas gochuun gaariidha garuu isaan xalayaa maqaa namichaatiin miti kan barreeffamu xalayaan asitti kan maannoo maqaa namichaa kan galu asitti maannoo godina masarajjaa fi wuci guddaay wayim biiroo dhimma alaatti maqaan isaa kan barbaachisudha. Amma xalayaa deeggarsaati kan isaan fudhatan gandarra. Karaa barbaachisu waajjira kamirraayyuu waajjira mootummaarraa deeggarsa kan godhamu kan jedhu barreeffatanii dhufu. Eenyutu bira jira? Namoonni bira jiran naa qunnamsiisaa mee silkiidha na qunnamsiisaa ishii roobsa. Foormiin Naggasaa bira hin jira. Naggasaan foormiin ergaa fi amma bilbila Naggasaa. Naman gashina biiftu xumuree deemuu qabna shi haa xumuramu wanti kun guyyaan haa murtaa'u waan barbaachisu amma maatiitti haa himamu. Kuno isaan dubbatanii amma asirra teenyee jimmeen odeessuu maa faayidaan qabu. Maarreef amma ganda haa deemanii galoo ganda haa deemanii. Waan barbaachisu. Nugee tokko nugee nattaasee nugee. Roobsa niitoorkiin keenya hin dhageechisa yoo nu dhageeche. Hin dhagaama miti. Silkii abbaa nugeedha amma karaa keessaa Naggasaa Toleeraa kan jedhu kana gadi qabiitoo dhaqee ergi. Baay'oo isaa jala jira kan Naggasaa achuma akkaawunti jiraachuu danda'u. Baay'oo isaa jala hin jira biiftuu namichi yoo dhufuudhaa baate saaraayee kan jettu kana galchiisuun Dubaay jirti bakka bu'umsa illee fudhachuufii dandeessi rakkoo hin qabu nama beeknudha waan ta'eef. Lakkoofsa tokko barreesse dhimmi. Lakkoofsa barreeffatu saara lakkoofsa kun Naggasaa nama biraa gotuutuun barbaachisu bakka bu'iinsaaf. Bakka bu'iinsa nama qabu waan ta'eef isaa nama maal fayyada kun? Nama hin qabneef kan nuti nama qabu isaan bakka dhiisa namni biraan nu barbaachisu jechuudha. Kan nu barbaachisu maalidha beektu? Nugee yaa Naggasaa roobsa Naggasaa Toleeraa kan jedhu kana gadi qabitoo bilbila isaa fudhadhuutoo dawwaliif amma maqaxxitaa. Daawwalii fi Naggasaa waan jiru sin hubachiisu Finfinnee keessatti illee yoo deemtan Naggasaa sin bira jira. Waan hundumaa bakka bultan illee dhabdan bakka teessan illee dhabdan Naggasaa sin bira jira. Maaliif naman aman waan ta'eefan. Akkuma sana guddeen illee amsaan illee namoota baay'ee nama bira dhaabbachuu danda'an sababa ta'eef jaarri kusin deeggaruu Naggasaatiif dawwala karaa keessa deematu. Kanani jechuu barbaadu biiftuu yaanni keessirrii anani jechuu barbaadu guddee eenyuun bakka bu'iinsa haa fudhatu otoo hin taane namni bakka bu'iinsa fudhatu kun takka mucaa isaanii dhabanii takka haqa mucaa isaanii akka hin dhabne nama inshuraansiirree kaffashiisee imbaasii faana walii galee afaan danda'u waan hunda gochuu danda'u ta'uu qaba. Lubbuu namaarratti callisee bakka bu'iinsa fudhata otoo hin taane inshuraansiin irree akka kaffalamuu fi imbaasii illee nama sirreessee afaan beeku ta'uu qabaani. Roobsaan iddoo tokko sirreessi kaa'iiti. Nagaa siniifaa ta'u gosti dubbadhu. Dubbadhu addunyaa. Naa eebbifamaa sagalee keessan dhaggeeffadhaan ture jala taa'ee jechuudha akkuma isin dubbattanii. Yoo rakkinni jiraate masiinfaa jiru waan ta'eef imbaasii keessa ijoolleen hojjetanii mucaan Oromoos ni jira masiinfaa jiru isaan bira geessinee fi laafsinatti fudhannaa jechuudha yoo barbaaddan jechuudha biiftuu. Biiftuu waan ta'eessitti moo asirratti waan haasa'amuu qabu tokko dhaggeeffadhaa takka. Lan dubbadha ga'ee tokkicha nan bu'a. Addunyaa addunyaa gisee tokko.
Biiftuu dhageessee masiin fajiru mucaan baasii keessa Oromoon mucaan yaasimmoo hin jedhu sitti fiduu dandeenya masiin faa hin jiru isaan bira geessinee bakka bu'ummaa fudhannee tartiiban goonaaf jechuudha yoo danda'a yoo barbaadan jechuudha. Sigalee. Amma maaltu jira beektaa akkuma biiftuun jettee haqni mucaa kanaa dhabamuu hin qabu maaliif isas dhabanii haqa isaas dhabuu hin qaban. Tokkoffaa nama amma reeffi kun bahutti bichaa alaafinnatti itti fudhatu odoon ta'in erga reeffi kun bahe kaambaanii kana faana kan kokkee wal qabee kaambaaniin kun mucaa kana ashuraasii kennuufii qabu. Gilsiidha fuuldura dhaabbatee nama isaaf falmuu danda'u nama akkuma namaatitti oromummaatitti alaafinnatti fudhatu nuyi namni barbaannu. Yoommoo isaan namni akkasii nu qabna ofii keenya nuun jedhani nama sanatti dabarsinaaf yoommoo namichi qammala namicha eegaa jirra namichas dhufee tooyi ani alaafinnatti akkasii odoon ta'in reefuma bichaan galchuu barbaada yoo jedhe nuyi hin barbaannu. Sababni isaa mucaa kana ashuraasii dhibbaa dhibbatti kaffalamuufii qaba. Nama sirriitti seera biyya kanaa beeku nama gadi bu'iisaa fi ol ba'uusan seera biyya kanaa beeku nama tokkicha barbaanna. Sigalee akkasisaa. Biiftuu kanatti irra dhaabbadhee bara biiftuun waan dubbatte irratti irra dhaabbadhee jedhe ijoolleen ishirratti dhaabbadhee dubbadhe bara jecha kana biiftu malee alaafinnatti fudhadhee galchatoon ta'aaf alaafinnatti fudhachuun rakkoon qabu paaspoortii ergee galchuu hin danda'a. Garuu akkuma biiftuun jettetti galatoomii nama kokkee ol qabee haqqa isaa soo jiraate gumaasaas akka gimmaashillee kaffalamuu fi namoonni baasii keessa hojjetan hin jiru waan ta'eef isarratti wal qabsiiseen dubbadhee biiftuu dhageesse jechi kosii galee biiftu. Hin barbaachisa namni baasii hin barbaachisa. Digalee ijoolleen baasii keessa hojjetan hin jiru waan ta'eef meebi asittuu fudhuu dandeenya jechuudha. Yoo asittillee dhufuu baatanii masiin faan hin jiru masii bira geessinaa jechuudha. Masii bira geessinaa. Amma na dhaggeeffachuu dandeessu tasgabbaa warri Itoophiyaa tasgabbaati yaada keenya gadi bu'aafanii wayi jedheen gadi bu'aa amma wanti addunyaa walumaa galatti ilaamma wanti asirratti haasa'amuuf wanti seerri godhu garagaraa adeemsi seeraatii fi adeemsi asirratti haasa'amu waladda seerri waan baay'ee waan sirreessuus ni qaba poolisiin isin hordofaa koominiitiin hin hordofaa imbaasiin isin hordofaa namni tokko zimuma jedheetuma wanti tokko rakkoon tokko irra ga'ee ka'ee callifameen darbamu wukkilinnaa fudhatee wukkilinnaadhaan namni tokko jiraachuu dhabaatee seerri waan hordofu numa qaba mataa isaatti kun beekamaadha. Garuu amma wanti nu gochuu qabdan abbootiinii fi haadholiinii akkuma sila guddataanis dubbee waraqaa achii isin biraa xumuramuu qabu waliin namaa sirajjaadha kana xumurattanii namichi immoo fakkeenyaaf wukkilinnaa fudhatu kuni seeraan ala deemuus hin danda'u seeraan wanti seerris immoo waan isa deeggaru waan qabuuf iyyuu wanti barbaachisu yoo jiraatis immoo karaa keessaatiin deeggaruus qarqaaruus bira dhaabbachuunis hin danda'ama rakkoon qabu. Sana nu xumuradhaa jechuun barbaada paaspoortii isiniif ergu paaspoortii sana fudhattanii